Harka fuunee jirra jirtu jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota warreen chaanaalii Abdii Ismaart Tuub jaalatan hordoftan hunduma keessan nagaa jaalala fi tokkummaa rabbii bakkuma isin jirtanitti isin bira haa ga'uun isiniin jedha. Okay, hordoftoota koo kabajamoo akkuma gaafii keessanii irratti hundaadhaan jechuudha. Har'as viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoon guyyaadhaan qabadhee isiniif dhiyaadhe immoo waa'ee imo irratti namoonni baay'een keessan waa'ee imo irratti gaafii ni gaafatan. Kana jechuun fakkeenyaaf wantuma seetingii tokkoon sirraa fakkeenya namni tokko si gaafata. Kunis immoo wantuma seetingii tokkoon sirraa waan si gaafatuuf kanaaf an jeneraalii akka walii galaatti jechuudha bakka takkatti qabee gaafii keessan kana isiniif deebisuudhaaf nan yaalachuudha. Maaliif namoonni hedduu waa'ee imo kana irratti wantoota adda addaa waan gaafataniif jechuudha. Kanaafuu deebii keessan as keessatti argattan jedhee yaada. Obboleewwan reefuu gara chaanala kiyyaa dhuftan immoo chaanala kiyya kana sabiskiraayib gochuudhaan akkasumas viidiyoon laayik sheer gochuudhaan akka haaroftamoo namoonni haarataatan gama maatii chaanala kiyyaatti akka taphatamtan jechuudha. Kabajaa fi jaalalaan affeeramtanii jirtu jechuudha. Hayyee isinitti dheeressu kallattii maamee garuma barumsa isin dabarsa jechuudha. Namoonni wanta kana rakkatan immoo as keessatti jechuudha TV keessa waan argattaniif jechuudha. Maaliif gaafii namoota hedduu akkuma beekamu fakkeenyaaf lakkoofsa kiyya odeeffachuu barbaada imo kiyya onlaayinii akkasumas imo kiyya sagalee dhageessuu yoo ergaa namnaaf barreessu meeseejiin na bira yoo itti gahu argu kan jedhuu fi kanneen birooti. Kanaaf ammoo nafaana bu'aa akkamitti akka sirreeffattan tokko lamaan isteeppiidhaan isinitti agarsiisa jechuudha. Hayyee jalqaba irratti imo keessan bantanii gara keessaatti seentan. Erga imo keessan bantanii gara keessaa seentan jechuudha. Bakka mallattoo piroofaayilii keessanii imo irra gattuutan garuu an amma kan isin irratti isin garsiisaa jechuudha. Imo HD kana irratti jechuudha. Namoonni imo beektaa qabdanis akkasuma garuu yaani hundi isaa zooree jechuudha. Yoo as dhufu seetingii bakka itti haa qayyaratan malee iddoo tokkuma jechuudha. Dalagaan isaanii yaani imo irratti seetingiin bakka qayyaratan malee. Anamma kan isin irra agarsiisa warra imo HD kan jedhu kana jechuudha. Imo HD kan jedhu isa kana jechuudha. Isa kana warra qabdan irratti isin garsiisaa jechuudha. Akkasii imo keessan gara keessatti bantanii seentanii iddoo mallattoo piroofaayilii keessanii ana al takkaaf gattuutan jechuudha. Erga bakka mallattoo piroofaayilii keessanii kana al takkaa gattuutanii amma seetingii tana ni filattanii. Erga seetingii filattanii fakkeenyaaf akkatti akkuma agartan jechuudha filannoolee hedduu hanga 6-7 kan ta'u jira. Fakkeenyaaf notification, function, privacy, storage, data and language, account security about dha. Kanneen hundaa keessa seenee takka takkaan wantoota isaan keessa jiran laalla jechuudha. Seetingii kanneen hundaa jechuudha. Seetingii torban kan hundaa maal takka jiran hundaan ilaallaa. Wanti isin fayyadu keessaa isinitti agarsiisa jechuudha. Okay, jalqaba irratti kan argamu fakkeenyaaf notification dha. Notification kana al takkaaf gara keessaatti seenaa. Fakkeenyaaf gara keessaatti yoo seentan wantoota hedduutu as jala argama jechuudha. Wantoota inni keessaa fakkeenyaaf jalqaba irratti message dha. Kana jechuun message jechuun kun fakkeenyaaf yeroo namni fakkeenyaaf amma messagein kun fakkeenyaaf akkanatti yoo as deebisan jiraatan jechuudha. Yeroo inni message si barreessu normally imoon kee sagalee hin kennu jechuudha. Inni kana cufaaraati. Isa kana haala kanaan banadhaati. Akkasumas kun sound kunis yoo cufaraate gamanitti banadha. Kana jechuun fakkeenyaaf yoo namni ergaa si barreesse sagalee normally imoota qeluu geessan jechuudha. Isin sun hin dhageessiftu jechuudha. Ringtoonni ammootu yeroo message si barraa fakkeenyaaf amma imo normally sagalee isaa jechuudha. Sagalee qeluu yoo tokko qaba. Kun isuma san jechuudha sagalee akka isaniin sagalee barbaadan irra ooftanii kan isinitti tolu irratti deeffachuudha jechuudha. Gurra keessaniif kan tolu jechuudha kan isinitti mijate. Isa dhumaarra kan jiru lock screen. Akkuma beekamu fakkeenyaaf message tokko namni yoo si barreesse namoota hedduu jechuudha. Fakkeenyaaf akkanatti yoo jiraate akkanatti hin dhiisina. Isa kana gara cufuu qabdu dirqama. Message namni tokko yoo siif barreesse barreeffama inni si barreessan fakkeenyaaf bilbilli keetis cufaa taate imo nam garee jechuudha. Yoo itti fakkeenyaaf iskiriinii isa gallaaltu wanta namni sun jedhee hin argaa jechuudha. Akkasumas sagalee illee qabee sagalee qabu argaa. Irra caalaa immoo barreeffama namni si barreesse abbaan fedhe osoo bilbila kee hin banin gubbamarra gallaalee argaa jechuudha. Kana isa gara yoo akkana as deeffatan jechuudha. Yoo bilbilli kee bakka barbaade laatee abbaan barbaade si barreesse namni bilbila kee harkaallee qabaate bilbila kee banutti maal akka si barreessan argu jechuudha. Yoo inni kun akkaan jiraate immoo namni akkuma beekamu bilbila nama imo jechuudha. Message namni sun maal akka jedhe barreeffamaan argaa sagalee qabu qofa arga malee ka sagalee jechuudha. Garuu nama waa barreessuu isaanii argaa jechuudha. Kana cufattanii jechuudha. Kun akkana jechuudha. Takkattiif duuba keessaa deebitan hanga ammaa beekaa notification isaa jirra. Itti aansee kun big groupidha. Big groupiin kunis fakkeenyaaf
isa kana fakkeenyaaf akkuma kaan dura isin ibse vibrate sound ringtone insaan jechuudha kan jalqaba dubbadhe lock screen kanallee fakkeenyaaf isa kana fakkaatan addeeffadha. Akkana jechuun yeroo guruppiin adda addaa fakkeenyaaf bilbilli keessan osoo cufaa jiruu nan guruppii irraan siif barre yaani live seenuu danda'u notification yookaan beeksisni adda addaa guruppii irraan sitti dhufu yeroo akkanatti inni jiraate guruppii keessa yaani bilbila kee irratti maal takka dhufa jechuudha. Screen bilbila keetii irratti mul'ata. Isa kanallee cufattan haala kanaan baay'ee tokko bareedaadha jechuudha. Okay, aansii ammoo call jedha. Inni kunis sanuma jechuudha. Inni cufaa kana jiraannaan gara naatti bana. Ringtone kunis yeroo si bilbilamu sagalee marra qayyaratu jechuudha. Kunis akka fedha keessanii jechuudha. Sagalee imo normaala kan sagalee imo bifa adda addaatti qayyarachuu jechuudha. Call kan jedhu kun keessa deebi'aa gara duubaatti. As keessa ergaa kana dubbanneen gaafa fakkeenyaa fi istoorii kan jedhu kun ammoo istoorii kee yoo gara natti deebiste istoorii kee akka namni hin garree gara natti deebiste akka namni argu jechuudha. Kanumaa wanti daruurii sirriitti isin fayyada as keessa yaadu kanaan notification kan na jalaa jechuudha. Hayyee notification keessaa baanee lammaffaa irra argamu faankeeshinii seenna jechuudha. Faankeeshinii fakkeenyaaf yoo kan seenu taate jechuudha. As keessas wanti isin fayyada fakkeenyaaf voice club on chat list kana irratti fakkeenyaaf voice club jechuun yaani gruppiilee adda addaa jechuudha kanneen imo irra jiran san jechuudha. Kunis haaluma kanatti yoo dhistan baay'isa homaa guddaa wanta isin fayyadu jechuudha. Amma taasisanii privacy haaseenume fakkeenyaaf privacy gaafii namoota baay'ee amma asitti jechuudha. Fakkeenyaaf online fi dhoksuu lakkoofsa fi dhoksuu akkasumas wantoota hedduu jechuudha asirra jechuudha gaafii namoonni baay'een gaafatan. Okay, privacy kan argatan al takka keessa seentanii jalqaba irratti fakkeenyaaf kan argamu last scene kana jechuun akkuma agartan kun fakkeenyaaf mallattoodhaan isin agarsiisu jirti jechuudha. Who can see my last scene time? Kana jechuun fakkeenyaaf eenyu akka at online irra yeroo ati jirtu arguu barbaadda. Kana jechuun everyone my contact nobody everyone irraa kooti namni kamuu ni argachuu kan imo fayyadamu. My contact irraa kooti namati maqaa isaa qabattee jechuudha. Imo keessa lakkoofsa bilbila keessa arguudha. Nobody irraa koottan namni kamuu argu yoo maqaa online irraa baatee fi irra jirtu. Kana nobody irraa kaattan baay'ee kanneen barbaadaniif jechuudha online keessan dhokfachuu. Istaanee lammaffaa irratti argamu read receipt. Read receipt kun fakkeenyaaf akkuma fakkeenyaaf mallattoo qubaana irra agartan who can see my read receipt. Fakkeenyaaf namoonni adda addaa yeroo si barreessan osoo namni sun yaada sanii fudhatin iskiriin irra si barreessaa jiraachuu isaa yoo ta'e online imo irra fakkeenyaaf nama tokko kallattii osoo walii barreessaa jiru jechuudha. Yoo inni irra jiraate atillee gallaaltii agartaa jechuudha. Akkasuma yoo ati barreessaa irratti namni sunis gallaalii argachuudha. Namoota hedduu akkasii jira fakkeenyaaf osoo inni barreessaa irratti malaalte maal akka inni barreessaa jiru agartee jechuudha. Daddaffiidhaan ammoo yaada san deebistu yeroo akkasittu jira jechuudha namoonni dibeettanii biqiltan jedhee yaada. Akkasii isa kana nobody irraa kaattan baay'ee bareeda jechuudha. Ergaan keessan eeguma isin barreessanii achi ergitaniif nama san bira gahaa jechuudha. Akkasii read receipt haala kan sirreeffanni irraa baane amma who can call me isa kana jala seenna. Who can call me kunis everyone irraa jiraatu fakkeenyaaf eenyu akkasii bilbiluu barbaadda. Everyone irraa ogeette namni kamuu yoo lakkoofsa kee argate imuun akkati si bilbiluu hin danda'a. Lammaffaa irratti my contact kana jechuun namati lakkoofsa isaa qabatte qofa kan si bilbilu filannoo keessanii kunis. Okay, kana keessaa baana asirra kan dhufne fakkeenyaaf block list. Block listiin kun namoota ati blockii goote imo irratti jechuudha. Namoota ati blockii goote waan ta'eef as keessa argata jechuudha. Yoo blockii irraa kaasuu barbaadde akkanuma gattu qixee kun unblock goota jechuudha. Haala kanaan namoota blockii gootanis as jalatti ni argattan jedhee yaada fakkeenyaaf kana jechuudha. Keessa deebinu fakkeenyaaf wanti nu fayyadu. Inna asirratti koko dhufanii who can see my avatarii kanas jechuudha nobody irraa kaattan bareedaadha. Garuu filannoo keessanii my contact irraa kaattan anuma fakkeenyaaf my contact irraa kaadhe avatarii kee jechuudha. Istoorii kee jala kan jiru istoorii kee jechuudha waan biraatti miti. Akkasii jechuudha kunis filannoo keessanii tokko hanga amma notification jala kan jiru laalle faankeeshinii jalaalle privacy laalle viidiyoo kana ammoo namoonni as keessatti deebii argattan jedhee yaada. Viidiyoo suuta jechuun dhaabaa dhageeffataa deema. Ammaan fi yeroo keetti fayyadamuudhaaf daddaffiidhaan isiniif haasa'u jira waan ta'eef okay buleewwan koo amma kan laallu storage and data irratti fakkeenyaaf yoo gadhoofne iddoo sadaffaa irra jirtan manage storage
Fakkeenyaaf mana istoorijiin kun namoonni imuun keessaa yeroo hedduu sagalee sagalee namaa isiniif hin banne suura namaallee dafii isiniif gadi hin buufne osoo shabakaa qabdanii isa kana clear kan jedhu kana jechuudha. Haala kanaan clear godha. Kana jechuun wanta biraatii miti. Imoo keessan qulqulleessuu jechuudha. Vaayirasoota adda addaa kana yoo gootan ammoo jechuudha footoo fi suuraadhaan imoo irraan isin ergame yoo isin gadi hin buufatin garuu isin jalaa badaa kan akkasitti beekaa. Dursa wanta barbaadan san imoo irra buufadhaa clear godhaa jechuudha. Kanneen imoo keessan qulqulleessuu qofa wanta biraatii miti. Kun akkasii bira adeemnu mee kana languagenis wanta agas hunda isin fayyadu miti. Kun afaan uumamaa malee waan biraatii miti. Afaan qayyarachuu jiran imoo barbaadan afaan arabitti dhiyeeffachuu dandeessan asirraa afaan dandeettan jechuudha. Akkasii inni ta'an account and security. Account and security kana jalas gaafii namoota hedduu asitti baay'ata. Fakkeenyaaf imoo kee osoo inni jiru lakkoofsa irratti qayyarachuu asiin dandeessaa jechuudha. Fakkeenyaaf change phone number jedha lakkoofsa irra argamu kun altagaagatuuxanii ammas change phone number jettan namoonni imoo keessa lakkoofsa isaa qayyarachuu barbaadan jechuudha. Only phone number iddoo jedhu kanatti jechuudha lakkoofsa keessan isa durii galchitanii new phone number kan jedhu lammaffaarratti lakkoofsa haaraa irra jijjiirachuu barbaadan san galchitanii imoo keessan osoo hin gubin lakkoofsa isaa karaa kanaan qayyaratan jechuudha. Hordoftoota tokko lammaffaarratti argamu manage device. Kana jechuun egaa akkuma beekamu namoonni hedduu imoo kiyya nama keessan namoonni wajjin fayyadamaa jira. Akkamitti beeka kan jettan bakka manage device kana jechuudha. Bakka manage device jedhu kana al takkaaf yoo gattuqtan bilbiloota imoo kee keessa jiru hunda haala kanaan siif baasaa jechuudha. Kanaafuu ati bilbila moodela bilbila keetii hin beektu waan ta'eef bilbila kee kan ta'in yoo as keessatti agarte akkanatti al takkaaf gattuqxa iddoo kanarratti jechuudha mallattoo log out jedhee mallattoo barreeffama diimaadhaan siif fida. Haala kanaan log out yoo goote lamuu namni sun haga lakkoofsa kee beef haaraa naqatee koodii gaafatee koodii irra guututti paaswordii imoo keessa seenuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf namoonni imoo keessan nama wajjin fayyadamaa jirtanii shakkitanis jechuudha asitti sirreeffattan jedhee yaada. Hordoftoota koo kabajamoo inni afraffaa irra jiru namoota log out'dha. Yaani kana imoo kana yoo barbaadan akkuma Facebook log out gootanii imoo tokko chaanalatti lakkoofsa lamaan fayyadamuu hin dandeessan jechuudha. Itti aanee kan jiru delete imo account. Delete imo account kana imoo keessan fakkeenyaaf dallatti yoo barbaadan al takka gattuqxanii egasii delete to apply to delete kana gattuqxanii sana booda atole delete gootan jechuudha. Haala kanaan imoo keessanitti delete gochuu barbaadan delete gootan jechuudha. Hordoftoota koo jaallatamoo fi kabajamoo egaa barumsi kun akka isiniif galee fi akka isin faayidaa abdiin qabaa yaadaa fi gaafii yoo qabaattan gama koomentiitiin akkanaa keessan gamanuma affeerratanii jechuudha. Hordoftoota koo kabajamoo garuu immoo namoonni hedduun viidiyoo irra bubbuttanii jechuudha gaafii nama gaafatanii viidiyoo as keessatti dhugaa dubbachuuf wanti an settingii an hin ibsin muraasa taate malee hin jedhadhee yaadu. Namoota imoo keessan sagaleen dhagahamuu diduuf akkasumas namoota imoo keessan sagalee namaa isin hin buufnee fi namoota waa hedduu wanta muraasa ta'e malee hin jedhadhee yaadu. Kanaafuu obboleewwan koo qaqqaabii gaarii namoonni hangammaa channel kana osoo subscribe goone dhaggeeffachuu jirtan subscribe gochuudhaan viidiyoo illee like share gochuudhaan hanga viidiyoo biraatti walitti deemnutti nagaa jaalaaf tokkummaa rabbii bakka jirtanitti isiniif haa ta'u. Ciao uummata Kashtii.